Sinjala. Wui, sabde. Maaniati. Aba fange kana sabde sila. Kana yaanne silankeen. Dura sitti isin dura sitti mattee dhaabaati si dhaabishachuuf ka ani morgi yoo mitiin viidiyoo si duukoo jedhe dura himattee dhaadhamnaan gadda dhuftee adda sin jaaladha awraar jennaa inni gahu wi isatti jaalattuun sirraa taqabbaluu qabdi. Mufisanuyyuu nagattee. Gaaffii kan kun dhaggeeffatteen xumurtu dura. Nazarsiisuu shi ansiluma sitti himanne malee si dura buutee adda dhuftee sitti himatte ansiluma sitti himanne gizee viidiyoo jennu yoo asirraa caqacaqinii bakka amma. Jaalalli giddiidha. Giddii miti. Garuu waan gizuma viidiyoo wajjin hojjennu asirraa qabameera. Ati yeroo sana itti maxxansi amma immoo na dhimmate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaalii keenya hadhakaa dheengaddaa Abraaroo mucattii tokko waammatee jechuudha isii farliisaa jedhamtu siina bukkee teessu kana waammatee anaan piraankii na godhee hadhaan immoo isa piraankii goonaadhaafi dheengaddaa inni anaan piraankii nan gootu ammas piraankii na godhaartu jedheen ture viidiyoocha irratti yoo hubattanii ilaaltanii hadhammoo anatu siichisi godha jedheeniin ture gaafa sana viidiyoocha irratti yoo hubattanii hadhammoo anatu isa piraankii godhaanii hojii sammuutti xabadhaadhaafani kaa mucattiitti dawwalee isii waamee itti walii galee kunoo laana bukkee jirti hojii sammuutti xabannaadhaafi bakka akka inni baay'ee isaa cinqamee jeeqamutti hojjennee isinuma wajjiniin itti goonaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa keessanii warri chaalaanii kana nu nagaa keenya alhamdulillah. Dheengaddaa akkuma beekamu Abraariin faana taanee misraa piraankii godheen tureeni. Har'ammoo misraan dawwaltee na waamtee nan kaffaladha gatii koo kaleessaa jettee dawwaltee na waamtee akkuma nu argaa jirtan amma wal biratti argamnee jirra. Abraariin dawwallee waamnee piraankii gochuuf eegaa jirra. Egaa kabajamtoota keenya akkuma isinirraa dhageessanii dheengaddaa baay'ee na cinqanii baay'ee wal dhuufaa jira wal kabaluufaa jira akkuma isin argitan jechuudha. Kanaafuyyuu akkuma isinitti himtee kaate Abraarii waamnee kaanee dawwallee waamnee kaanee dhufaa jira. Isinis egaa maalitti gochuufi maalitti gootu jettanii cinqamuu gatii dandeessan jennaan isin waliin gatiin itti gochuu barbaadu jennaan isinittan hima maalitti gochuu barbaanne beeytu fadliisaa taanee ana taanee Abraar gizee ni dhufe walakkaa kana teessifnee akka nama jira isa jaallatee irraa qabamee jechuudha. Bakka baay'ee accanaannaquunii waan argetti goneessa accanaannaquuniidha jennee isa waamne kanaafuu gaa akkasitti goona. Akkuma kanaan dura beeytanuu ani Abraar viidiyoo baay'ee wajjiniin hojjannee turre fadliisaadhaanis akkuma viidiyoo dheengaddaa irratti argitan jechuudha. Fadliisaadhaan amma wal dawwallee wal barree wal qorannee nama safaruma naannoo tokko Abraaroodhaan aniif isiin jechuudha. Abraaroodhaan si jaallannaa walakkaa keenya finnee kaanee akkuma isinitti hime jechuudha. Si jaallannaa jenneeni waa baay'ee isaa itti haasofnaadhaafi egaa hordoftoota keenya akka waan biraatti immoo nu yaanneeshi isuma inni dheengaddaa akka sanatti natti taphatee na cinqeedhaafan ani immoo hadha isa cinqee piraankii isa godha jedheetan isiidhaan mari'adhee dhufe waan biraatti akka yaanne akkuma isin kolfitanii bohaartanii ittiin zana fata jettanuudhaafi warreen immoo gara chaanaalii keenyaatti haaraan dhuftan subscribe like share godhaa walii daddabarsaa ittiin bohaaraa waliin tura. Hordoftoota keenya akkuma argitan Abraaroon dhufaaira dawwallee waamneerra dawwallee waamna isiniin jennee turre isa yuuna rifataa silkii isaa tuttuqaa ani gooma wanta tokko hin beeku waan isaa qophaa'ee jiru kunoo nu bira ga'uu ka'eera kunoo dhufeera nu hordofa. Walakata ada walakata ada walakata sikir canna dafi Isa iyyuu lama taatanii akka dhuftan maalatti ni akka deemee misraalee kaleessaa immoo dheengaddaa immoo hin turre akka waasitti beekame moo akkam takkatu viidiyoon hojjetiisuuf adda kaameraa isaas keessanii ay lakki mirmaa jira maawunti taznaannaa kaameraa nutti qabamuudhaaf moo footoo nu kaasuuf footoo si isa iyyuu natti maakaa hanqobaa kon jira naan jennee isiidha wal bartanii bakka amma dheengaddaatti na kaaduufi durbi gaa takkatu wal bartii itti bu'anneeti ko durbi takkatu wal hawwisti kana illeeti takkatu walii galleeshi
Ishee akkamitti? Galee. Fayyuma? Inna akkamiraa Bareedni kee immoo akkam daddabala mulaala. sannattee dhufte akka tokko adda. Sitti bareedeera maashaallah. Wai. Sitti feera laaltu. Ishee. Itti tufte moo? Maata ishee argiteef mata kanaan jecha akka durnaan hin jirtu. Jaakeettiin kee immoo Ishee. akka tokko hin jallate. Wai. Surraadha ko. Baay'ee hin jallate dhiisi. Mudii qabattee. Lakkibbo mudii maali? Ma akkamni shakkaadhu. Duruma maaliif fedha mataatanii waamtan isin? Tokko qophaa kee naannoo fayyadamte miti qophaa. Lakkibbo Jedhe waa sitti muudhaa inneeti. waanis waa sitti moodheeti. Waa sitti muudhanneeti. Anis waa sitti muufan. Anis waa sitti muudhaafan. Nu lachuu waa sitti muufi. Piraankiin na gochuufi. Pirankii miti. Ma piraankiin sin bene beeddu margatti piraankiin nama godhama. Nasabini waa sitti muufi waan si gammachiisu. Naanno. Anko waan si gammachiisu. Kan kootis waan gammachiisu dhaan tajaajilchiisu akkamitanitti. Adeemsa dhukootii kee. Eenyuun dura dhaga'u? Ana dura dhagaye. Ana wayyaa. Ana. Kan koo gammachiisu gati teennaan kan koo duraa dhaga'u. Duraan ankoos si gammachiisa. Bareedaa harta sayyumu ergi gaddaati as. Bareedni koo oolee bareedu baara. Akka tokko bareedaa harta. Dhiirri bareedan jedhama baay'ee. Dhiiraan bareeddaan jedhama. Jedhamu garuu anatti natti bareedaa harta laa. Hallisa sittoo. Anattis akkasuma ammaa hin beekaan. Anatti natti bareedaa harta gaa. Oolee bubbulee malatti. Inda omlaa si liqimsina jechisiisaara. Akkasi boo. Namni liqimsaa. Jechuu danda'ama. Natti bareeddeeti. Ishee. Maal jette gaa? Akkamiree? Na bohaarsuu na wanta jedhamu. Si bohaarsuudhaan deemti. Hawaasitti muudhaafani. Fataana godhaatu ammayyuu. Hawaasitti Akka fataatiin barbaadaan silumaa. Akkasi boo. Ishee eenyuun dura dhaga'u amma? Ana. Ammatu lamman keenya ana duraa dhaga'u. Ana duraa dhaga'u. Ixaana buufamu yookiin. Lakki ati naaf akka adii an duran itti himaa. Waan ani itti himuu barbaade. Lakkibboo. Dhiisi. An duratti hima. Yookiin wal duukatti himna. Maa inni sarbaraayizichi immoo? Wanti nuti sitti miidhaa inni waan guddaa isaati. Ishii maa kan jedhe abbaan tokko duraa himu afnaa canaan naqxu sin. Yookaan hedduutti na cinqaattu. Hin cinqamini. Hin cinqamne ka. Sa'aatii barbaanne sitti himna. Ishee. Dhaga'uudhaati qophii qabdaa? Qophoofteetta? Naaf akka adii an duratti immoo. Lakkibboo. Ammallee gana. Hojichiin inni kottuun hojii hojjannaan ni teette kana? Hojii maali? Isa kaameraan achi jiruu fi? Lakkibboo. Lakkibboo hojiidhaaf miti. Ayii mataan keessa dhiphachaa. Raadiyaan biroo. Ishii maa inni ishii. Amma nu waa sitti muudhaas si waamni gaa. Ati eenyuuf akka adda abbaa dura himuuf? Akkam? Maal jechuudha? Dhugumaan kun subhaanallah. Qoyaa an hojii meeqa dhiisee nuuf natti marabbeedhaati adii kanan tursiisna. Maa inni hojiin biizii godhu wanti an sitti muudhaa jedhe koo waan kabaja qabu. Yoo viidiyoo hojjanna ta'e viidiyoo hojjanna qaba. Viidiyoo miti maal kaameeraa gisee argite ati viidiyoo dhumaayi. Wama yoo piraankii argite viidiyoo diraamaa barreessaa turre naan jennee sin. Lakki. Yeroo sanatti barreessaa. Yeroo kam? Yeroo sanatti. Gisee dawwallee kottuu siin jennu. Akkoo amma natti maaka maamnatti qoostu. Maal sitti qoosne ijoo asaabiidhaan sammuu kan keessa dhiphataa aramu. Deemuun ka'e. Maaliif deemta? Dhaga'uu hin qabdu. An keessa jira wanticha keessa. Keessa jira. Keessa jirta. Innaa natti maakaa ishee. Mi'aati wama gidduu kana hojjette yaadadhu meemmee. Wama gidduu kana hojjette yaadadhu. Waan balleessee? Yoo waa balleessitee jira. Of barbaadi ka? Jabaadhu ka? Baruun barbaaddu? Natti maashi. Of barbaadi ka? Natti maashi. Natti maa. Maal sitti himna gaa duraa of barbaadi bareechiiti maal akka goote cinqame of barbaadi. Qoy. Natti nimtanuudha amma ka'e hin deemaa ijoolleenis naa bilbilaa turanidha hamma yeroon dhufu bilbilaa isaan dhufe. Maaliif ariifattaati? Akka nama hanqaaquu qabaree dhufetti ma ariifatta? Hojii lamatti naman baasinaa kaa. Sila hojjettee dhuftu.
Ishi natti maati? Yookiin immoo sila giseenuu dawwallee si waamnee kottu siin jedhu hojiin qabaa jechuu qabda. Yeroo sana hojii Maaltu si cinqasiin? Ishi natti maa? Isin naggeeffadha ishi natti maa? Ishi taa'in isin naggeeffadha. Maaliif ariifattaa? Na ariifatinii. Natti maa kaa? Maal sitti himna kaa? Wanti nu sitti himnu tokko iyyuu hin jiru. Ilaa kan inni maa kan ilaa? Bayi. Muudiin taa'anii yoo hojjetaatu sinatti. Muudii maali? Ati dheengaddaa anaan firaankii irratti faaraadha sanaan jettee boobii kan keetii amma saraadaaf gochuu jettee muudiin taa'e nutti godhaa kanaan jedha harta osoo Ay miti. Ofiin sodaatiin. mukaani Waa yaadaan deemte fakkaata sanuyyuu. Kaameraa waraabaa amma. kaameraa wayyoo ankee kaameraa yoo argite waraabuu yoo piraankii isi akkana akkas jedhu na godha harta. Waan itti himtanii kaatanii hojjechuu fi diraamicha. Ta'uma akkas. Yoo waa sitti himnee waliin mari'annee kaanee kara diraamaatti deebiin. Siin jennaadhaaf. Amma natti himtanii moo natti himtanu ka'ee deemu? Sitti himna. Sitti himna ani sitti himu. Ati calam jedhi ishee natti. Ana dura sitti hima. Qoyaan dura na Isra. Ana dura. Qoyin siin jedhu. Manaan bultoon. Naan bultu miti? Ishi bakka. Ati natti hima. Sin jaalladha. Wuy. Anis sanumatti muufani kaa? Maa inni gaaffii kan koo dhagee. Anis kan sitti muufani. Ati dura callisi laati. Maafan callisa. Anis kana sitti muufani. Isiidhaaf iddirii dura kenniteedhaaf isiinis kana sitti himte malee ani kanuma sitti muraafan. Maali yoomin nagaya ana mallee siira maal jechuudha? Hin beekuan. Maal jechuudha? Maal jettu qoy siin amma qoy. Maaltu maal jechuudha? Siin jaaladha siin jedhaanis siin jaaladha siin jechuuf ani kaslaan kan koo. Maa inni gaaffii. Jaalala akkasiin ibsamaa isayyuu qoyyaa. Namaa galchaanis sila kana sitti machuudha. Qoy gaaffii kan koo narkaa saamteetiin. Lakkibboo an sirkaan isaanii maan sammuu kan kee gorogoreensi keessatti ilaala. Laaluun nabbisa kana mana shakkaan. Lakkibboo. Wanta kanaan jiru anis sila kanuma sitti machuudhaafan. An dubbadhee koo. Ay. Dubbattee Engedoo wanti uumame jira inaaffaa wanti argamti uumame jira. Lakkibboo waa'een inaaffaa hin jiru. Wal inaafne wanti nu wal inaafnuuf hin jiru. Innaa maa inni jechi keessa naan galle minaa ibsaa. Jechi keenya anis siluma kana sitti machuufanii hallaqe. Ati silaan kee kanaan sabdee ati. Maa inni ati. Qaba faan kee kanaan sabdee silaa. Kana yaadne silaan keenya. Na dhaggeeffadhulaa seeraallaa. Qoyaa maa inni gaafichumti maa inni aan inni sinna natti mo'ettan maa inni. Anis siin jaaladha siin jechuufan an sila. An silee siin jaaladha siin jechuufan. Maal jechuudha? Sitti meeqa bakka itti meeraanu. Situ dura bu'ee siif iddiliin kennamnaan akka siin jedhe malee akka jettee himatte malee anis siin jaaladha jechuufan an sila Abraariin. Dammoo utuma an sitti madde dhuguma amantala anaa ishechuu qabda la anaa ishechuu qabda an kana hunda si duuka ture keennaani. Kan koo soba hin ta'u kan koo. Wish an kana hunda isaa si duuka deemee viidiyoo si duuka hojjedhee keennaan utuma an si jaaladhe beree utuu siin si jaaladhe beree. Jaalala akkas qoosaa ta'e yaalana. Waa'ee jaalalli qoosaa ta'u ana maan na dhibe an qooqumna gara kan namaa qoosaa ta'e immoo hin beeku kan si qoosaa ta'e hin beeku lakkibboo itti maddeen fixaanii koo itti maddee wish ayyaa akkasii laata ati gatiin dura buuteedha Salam jedhame meeshii. ati gatiin dura buuteedha ani qubna gara jaalala qoosa qubna garaa dhiisuun qabaan ammas waa biraayyuutti himnaan ati amma saggaa lakkibboo an sitti naafee miti an Dhuguma akkas jedhaatu sin qoyaa. an dhuguma ergiyyoo mitiin si dhugaa jira bakka asirraa An ergiyyoo miti akkamisira akka anaafsi akkasitti wal yaadna. yoo akkasitti wal yaannes bakka an siluma goma siin si gaafatatte ani si gaafatachuudha. Fariisa wanta akkasii dhuguma. Ani immoo dhuguma koon sitti maddee. Ani dhuguma kan kooti. An keessoo si lixee laallela ammataa si keessa lixee laallela. Namni mataa namaa keessa Abraar namni mataa namaa keessa lixee laala. Kan koo laalteetu. Laala qaba faan kee namni mataa namaa keessa lixee laala natti himi. Maal taate? An ergiyyoo mitiin si duukaa jira sin gadhiisu. Ani sin gadhiisu. Anis sin gadhiisu. An siluma sitti muudhaafanii. An siluma sitti muufanii. Ati kana dhagaa laman keessa Tokko sin naga'u. Na dhagaa ishii isiniin. Isiin dura sitti mattee dhaagaati isiidhaaf ishechuuf ka ani immoo ergiyyoo mitiin viidiyoo si duukaa hojjedhe kanaafuyyuu Kanaafuu innaan kan ati gatii dura himattee dhaadhamnaan gadda dhuftee hadhaa sin jaaladha Abraar jennaa inni gahu isatti jaalattuun sirraa taqabbaluu qaba eenyu irraa taqabbaltaa Ilaameela na dhagaa la. maa inni Gizee xaba keessan gizee qoosaa keessan fixxanii na waamaa. kuni qoosaa miti dhuguma kuni. dhuguma ani qubna gara Qoosaaniif qubna gara ani dhuguma sitti madde ani dhuguma sitti machuu jaalala irratti immoo qoosaan hin jiru. bakka ani dhuguma sitti machuudhaaf Akkasii. nu lachuuyyuu
Eessa taa'i? Deebii. Qoy ati hin tuffattaa'i? Jaalala namaa tuffattaa'i? Taa'i. Eessa deemuuf sanuyyuu nagattee? Gaaffii kan kun dhaggeeffattee xumurtu dura. Ani immoo cirraashayyuu sitti hin himanne. Maa inni tuffachuun qoyyaa? Maal Ani haasaa immoo cirraashayyuu sitti hin Ana himanne. akkasitti si haala faliis. Ani immoo yaadeeraati yoo akkamitti yoo eenyu taate. Anis akkana. Amma taqabbali narraa. Taqabbali. La isinitti meera la nama maraachinaa la. Anasii wajjin meeqaan? Jaalalli nama maraachuu. Anis siluma kana sitti machuudhaafan. Anis siluma kana sitti machuudhaafan. Maaf na qabdu ishee? Lakki deebi eessatti nu nagattee deemuuf yaati. Yaada koo xumurii mari'annee teenye kaane sanaan booda hin deemtaanu iyyuu sin janya. Qoy Maaliif isin dhaggeeffadhaan? Ani takka Anaafi shettamoo amma qoy amma ati anaafi shettamoo nama tokko na dhagaye. ballaan sitti duuchala. Deebitee hin gaafatinni. Nama tokko waan akkasiin taqabbalu ani. Maaliif hin taqabballe? Okay nu lachaniif iyyuu hin taqabbaltu? Maal Maaf hin jechuudha? taqabbaltu? Maaf hin taqabbaltu? Ankoomoo an si nazarsiisuushi. Jaalalli gidduu An siluma sitti hin himanne malee si dura buutee hadha dhuftee sitti himante malee an siluma sitti hin himanne gizee viidiyoo hojjennu iyyuu an sirraa Ati qabameera. caqacaqinii bakka amma. Jaalalli giddiidha. Giddii miti. Garuu immoo hangisuma viidiyoo wajjin hojjennu an sirraa qabameera. Ati yeroo sanatti Sitti hin himne machuunis malee. amma immoo natti himate. Kisiin. Kanaafuu ennaan Zibalachi. zimmedi afaan kee qabii taayati. Bayi ati yoo afaan kee qabishee. Maal taate misraa? Bayi siin. Ergasii yeroo sanatti maaf Wii dhiifte? hadha Gizee dhuftee jaallatu itti mattee sana maaf dhiifte? duratti matteedhaafi Itti maal maddee jechuu kan kaabbaa kee? duratti mate kwam. Wush ayya dhaabadhu kan abbaa isheettu hadhuma nutti himi. Waa'ee lachuu iyyuu hin taqabbalu hin jiru. Kai nutti himi. Kai gaa. Maaf na maraachitu isin qoyyaa? Kun maraachuu miti. Maraachuu miti. Maaliin Amma jettan? yaada kee ibsi. Bakka yaada kee kan abbaa tokkoo taqabballi Kan bakka. eenyuti? Isinitti meeraan bakka kan lamaan keessaniiyyuu ana akkasitti takka isin yaadu. Ana fahimoo. Ana gada fahimoo. Ishi biyaan sun kan nan shakkituu gizee viidiyoo hojjechuudhaan si duuka deemu. Amma isin dura natti matteettee booddee gaa gizee wal itti dawaawwaltan siifanii shedheettee dheetta hin gowwomsuudhaafi. Dheengadda sin Maal Firaanki jechuun gootuun wish. gaafa sana irraa qabame. Wish dheengadda dhuftee irraa qabamtee dheengadda furataa kottu nyaataa. Maal rakkoo qabu? Abbaa dura Hin ibsate. taqabbaltamu hin taqabbaltu jaalala kan koo. Sinnaadha isin immoo. Hin taqabbaltamu hin taqabbaltu. Siin immoo Amma sinnaa kun isin si jedhela. aarsuufi miti hin aarinatti si aarsuufi miti amma. Kanaafuu ennaan jaalala koo hin taqabbaltamu hin taqabbaltu. Akka waan akkasiitiin an sittiin himne an misraadhaanis an akka obboleettiitti maaliitti wajjin barumsa waan meeqa keessa darbinee waan meeqa barumsas maal waan haarii wal gargaaree as keenyee dheessitin ibsine. Natti ibsite kanaaf jaalala Siin waliin immoo- hin qabdanuu jedheetanii an kan inni kuma har'a Ollaa jaalalaa isin immoo La ollaa ani immoo dheengadduma gizeen isi rarraafatee dhufu. Ani immoo dheengadduma gizeen isi rarraafatee Qalam dhufu. jedhii. Hin beeku an dheengadda gizeen dhufe isi rarraafatee dhufu niyyan bakka mucattii kana yookiin waan biraa keessa galtu isa jedhan niyyan an amma adda dhufeessitti mala. An gaafa sikko argan galee na qabe malee jaalalli gaafa sana koo gwaaddanyaadhaa hiriyaadhaa. Wush hayya hadha itti hadha qabamtee badaan kun Ilaame. maal jechuu keessa taa'e gad Qoosaa akkasitti nan galchinaa. maal jechuudha. Tu deebii bakka. Bakka biraankiidhaa kottu deebii. Firaankiidha malee namni seenyu seensu. Firaankiin akkasii jiraayi. Firaankiidha. Akkuma dheengaddaanaa biraankiidha naan jettee na arsitashuu biraankiidha bakka taa'e. Firaankiidha amma namni si jaallatu hin jiru. Ergisilaatii biraankiidha. Firaankiidha miti fixxanii miti biraan keessan. Nan deema bakka. Maal jechuudha sitti himne si afraddaana ka. Taayi naa Inni qalbii akkanaan beeku. Badaan kun sila firaankiidhaan turre bakka firaankiidha. Firaankii akkasiitiin Taa'e firaankiidha. Taragaaggayi. Taragaaggayi. Wii ati sila nu malachaan turre yoo Firaankiidha sababa malee. qarate seetee deetti fuudhumu jedhaa turte. Bakka dhiis. Bakka firaankiidha. Firaankiidha. Bakka ka'e bakka firaankiidha. Ol jedhi kaa. Firaankiidha bakka. qoosaan akkasii jiraayi. Maal rakkoo qaba maa? Maal Akkuma inni dheengaddaa isaa? ammoo Ani kun waan akkasii isin irraan eegu takka rabbeedhaati waan akkasii nama raachitu. Lakki gatii si dabbareeru namni ganama gatii dhageenye misraan immoo waamtee naan mari'atte
እና gatiin kana mana dabbare ammas bashannansiisuuf akka jenne na dhukkubaan jiru akka mataa na dhukkubaa ture ganama sitti mee amma moo akka kun ta'u gisee bartu waan sila sirraa eenyu ta'e sirraa tabalaashee naanii dabbaramaa turte ganama amma moo zanaa jechuudha raanfattee tagatii ta'enna barbaanneeti zana akka firiina gootanii amma moo fi firii taatan firii goone ofii keenya jaalala keetiin qabamne fataan jennee ishee abraan fataan jennee ishee Frankie natti fataan jennee nama raachitaniidha akkami akkam ammaati waan sila si dabbaraa ture sila ganama si dabbaraa ture sammuu nama duwwaadhaan jalqabne ani koo gaafuma isin kaameeraa achirra keessanii hojii dhawettanii lubbuutti asirratti na ejjettanu guyyaadha ergasii viidiyoon hojjennaa silumaayyuu gaafuma isin ilaa asirratti wataa viidiyoon hojjennaa itti inni cinqitan hin bari'an bakka araada taatanii isin yeroo taane sammuuni yeroo Erga ini ijoollee gaxarii nuun jettee adammoon mati ijoollee katamaa ta'e Frankie si godhe. Hai ani la an tokkoffaa wantiin wanta kana akkasitti nahee fi maaliif beektaa lamaan keessan iyyuu isiidhaa wajjinis akkuma sitti wajjin guddannee naannoo tokkotti wajjin guddanne si wajjin barumsa keessa waa meeqa keessa darbine viidiyoo meeqas wajjin hojjetaa as geenye yeroo isin nuftanii akkas naan jettanu shakkus gaammate shakkus garuu dhuma kanarra bakka maaf shakkii ollaadhaa bidda fudhatama malee koo durbiin fudhatamtu. Eela mammaa koo Oromoo isa bareedaa isa ollaadhaa bidda fudhatama malee durbiin fudhatamu. Amma bakka lamman keenyaaf dhiifama godhi. akkasumatti gootanii dhiifama siin godhaa. Mama rakkoo qaba walitti balleeffama dhiifama wal gaafatama. Ai isin ila Waliif dhiifama godhama. isin balleessuu waan jiru waan balleessu. Firaanki akkasii ati walitti hojjechuu dhiifne hosi. Badii ofiitti immoo namni gizee arrame dhiifama nama gaafata kun dhiifama si gaafanneera. walitti hojjechuu dhiifna balleessi. Amma bakka dhiifama nu godha. Bakka asirratti yara ani Kanarraati dogongorreerra kanarraati dhiifama si gaafataar. ash rakkoon qabu isa dheengaddanaa baha na bahaatti miteeti. Ha? Ani moga Eenyu maratuuf turte ati garuu isa kun nagara. Utuu dhugaatee Wanaati gaa bakka eddeetti lamman keenya nu fuuchuu fa'i niyyatta. Miti? Robbee eenyuun fa'i maratu niyyatta. amma anakaa Qumna garuu isa dhuguma keessoo keessatti dhaga'ame. amma lammaffaan gochuufi Ay nama fasi gochuudhaatu hin taane eenyuun akka maratuudha jette. ammoo see Hmm? see Anamo. Ay jalqaballee gaaffii koo natu naaf kenname carraan. atoo feegaa turte? Innaa Sii miti gaa Haa ta'u. taa'e gadi taa'e sii miti. lamaan keessanii bakka nuuf gooteetta miti waliin araaramne isaa. isinii godheera garuu gatii akkasina gootaniif jechaadha. Waa qopheessitanii Ishi. akka mataa koo mataa Bicha irratti waan mataa nyaachuun nufa dabaltanii akkasila waan waa nyaachuu sitti babbareedaa fakkaata. sanaa qopheessitanii Ishi. fu'aa gootanii nama ammaati dhufee nyaadhee keenya footosiniin jedha. Inni qopheessa. Abbaan roga hafate. Lamaan keessan Abbaan roga hafate. abbaan na barbaada. Abbaa Firankii godhe. Abbaan roga hafate tu qopheessa. Hordoftoota keenya akkuma argitanu Abraaroo Firankii kodheen gaddaa ambadhaan immoo isa Firankii fallisaa dawalee waamadhe akkuma sila isiniin jedhe waamnee kunoo Firankii gooneerra egaa Abraarika Firankii kana Firankii godhama jedhee iyyaanne isayyuu immoo bakka akkanuma sammuu isaayyuu cinqinee baay'ee of gidduutti galchinee akkanatti goona jennee yaanne hin turre garuu akkuma argitan Abraan laala nama lallaafaa akkanaati. Hambicuu tokkoon argitanii laa akka nutti goone waan nutti goone argitaniittu Firankii inni dheengaddan irratti godhe baadheera jedheetanii yaada hordoftoota keenya. Firankicha immoo waan biraatti akka yaanne waan biraa seewurtuu isiniin jedha waan waliin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa nagaatti.